قيج أتذرنا أنا وجه لما تامر سينا ستة ورارة سينا برفرة فدي فروسين دبلا لقي فدا نتي لقي فدا كرتار بولينا نكن نباسا هذا فدا تبر أيه كلا تو أجل هاي لقي فدا جرا برمان نور مريتني واي مكيزن أكادا تدقيزي إذن كوبي في مرياتار وان جبا gaafa nama isaanii jaarsaa jaartii isaanii turtii jaartan nu waliin haa nyaatan hadha nu waliin nyaachuu hin danda'anii hin jettu kaa. Egaa jechuun rakkoo miti. Yoo bakka nyaata waan biraa kun isin dhaqee bakka si geessi. Sunillee maalidha bintii fakkaattee na afooteetti. Mee achi kaasii fooxaa kana rabbi jedhiiti maadariitii yana yaadachiisaa taati. Eenyu baante ana qofan ta'e museenaa baante mi ana. No, isinu iti yaragash fakkaate asirratti nama firdi beeti deemu jiru. Akkana godhattee bar inshallah binti nama raggattee rakkoofeessi jirraa godhannu no muhamne lammaffaa kaadamne waa meeqa ta'an indaa'um akkana miti akkanatti taa'u qabaa'u. Ndee sinti nagarre. Binti nama raggattu fakkiin na fakkaataa irratti koomentii gala dakkeeni. Ani baay'ee irraa gabu. Amma maal jettan? Kottaa isin baasnaan jedhee bar. Isin maal taatanii daddaalachuu garaasi nyaanne maal taatanii akka gugurraachoomtasa wallahi lakkuu fakkaattan jaarsaaf jaartiin fakkaattan rabbi naa dhiisu. Jamir kara maantu jaartii godhee hin shakkanii hin shakkee bara intarvii isaanii irra dhaga'ee karaa Suudaanii kana waliin dhufnee achuma kaayiroo keessa jaalala naan jettee. Asii jaheessa wal fakkaatanii baru wallahi rabbi naa dhiisu wal fakkaattan har'ammoo maashaallah yaa waraabamne rakkoo jira. Shan tokkorraa waraabamne garaa haadha garaan nu baate. Inni ammoo galgala qarbiitiin dargaggeessa taphataa rifeensa maaliif jala ciree akka dargaggeessaatitti reef fikirii eegalaa ruuti. Hin haaromsine. Jaartii tu akkana murattu malee kata gaabbaa jabmiroo awun lama jammaraa gisee noo inda wanti agurii yaasaa akkasuu naan jette ilaalchitee gaafaan akkana murattu. Maaliif duuba maqaa isii as biratti ni ta'irre zigaa qubee jaamaan barreessin asitti eenyu yoo siin jedhan jawaadhi jetta. Appaasitti jaa qofa yoo barreesse waan jawaar godhe seedii amma jamee jedhee barreessuu deessi gaa qubee sadii. Hai barreeffateer taayyomee akkana jedhime akkana jedhe. Kunoo jaan argitu. Wallaahi dooktar rabbi na haadhisu malee har'a abbuush fakkaattaa bara. Iftaan deemtaa dawwali ayyee hin deemna. Ganama yoo hojjettamu gargara hojjetta. Borkiidhaan isaa arbaaf kamisa deema guyyaa lamaan kan. Ganama immoo gargara hojjetta. Dhumnaan baay'isa wayini dhiyeessu. Ani ramadaani dhumnaan sila ramadaani keessa akkasii hojjennaa. Ganama hojjenna ramadaana keessaati dhaga'i. Habiibti hin dandeessu. Guudniin hojjedha dhagi fudhaate amma ganama shifti ganamaati moo galgala. Akkamitti jedhu dheengadda sooma oolee dalagi. Gizee fidduuf gizee waa onna itti bishaan dhuddaa miti. Inuma hin dandeessu wallaahi. An laan kaqqee. Furaa boodani dandeenya garuu furaa boodani dandeenya. Furaa booda taraawii salaattamoo ishaa osoo magariiba salaatiin ishaa hin gaa ishaa hin kennan taraawiidha. Yoo hagam wanna jedhu. Maalatti galeena kaakalas. Danda'amu. Ni dhaabdaare dhugaa soomana Ji'a keessa ni tokkollee dhaabnaan hin tasaatare ji'a tokkollee dhaabnaan barkisaadha. Ji'a tokko Ji'a dhaabdee. tokkollee galee ati yoo dhaabdee amma bakka deebite yoo mana keessatti hin sossoobu. Eegaa. Mana keessa hojjedhu kaakalas. Mana keessatti akka achitti dhimmamtu bar. Mana keessatti amma akka bakka saniitti hin dhimmamtu. Achitti dhimmamtee gidditti hojjetta. No, furaa boodallee noo ni dandeessa boo soomana keessallee wallahi namni soomana keessallee ni dandeessa sa'a takkaaf daree deddeebita maal sa'a Ni takka dalaggaa lubbuu anam malee guyyaa saddeettatti amma sooma oolee siin jedha bar sooma oolee dhaqee xaasa gadi dhaqee likki sa'a kudhanii walakkaa ta'u dadhabee bakka. Makiina marra fiigee tumaan achuma sibiila wanna sanniin harkise bakka dadhabee lubbuun na keessaa baate. Bishaan himetta bishaan wanna ganama laal ganama no ganama jechuun ganama namni dafee hin beela'u bar ganama jechuun sooma lama isaati sooma lamaaf takka dura furte soomana qabattaami.
lama ichimee fakkeenyaaf sa'a shanii asitti sa'a shanitti warra jette shani mataa irratti sa'a afur booda deemtaa bar laal qaali sa'a sagalitti deemnaa ama sila odoo as dhiyoo osoo as dhiyoo ta'e maal goona beektaa taraawii irraa deebitee jechuudha. Sa'aatii takka lamaa fi sadii hojjettee deemtu osoo as dhiyoo ta'e achi fagoodha waan ta'eef halkan sana akkam taate maaliin deemte? Dhiisiin garuu akka taate ta'e sirreeffadhu malee dhiisiin ani dalagaa amma. Meen argita guyyaa takka sooma oolii dhaqeetii hojjedhuun argita achi booda aadaa dhugaa itti isiin naanyaa. Garuu osoo dhiisuu baadhinaatti Bilbilii jalatti. Bilbilii jalatti. Tajaajilu jira. Gali amma akka gali ilaali bi gali kotto. Lakkoofsa ergi yoo Robin deemte please I want to invite you maazariitti yattiin bilbila akka seeraan sisimatan gataa finfinnee loo deemte siistari biraazariitti maa inshallah na dubbis keessan. Ayyee si erga rakkoon hin jiru inshallah. Lakkoofsa ergi na jalaa badee hedduu ammoo wanni ani gammade faazariin kee lafa san qabaachuu oorruu akkasii qabaachuu akkasuma ammoo lafatee na tabare hedduu nu garsiisu kee wallahi hedduu galatuun. Himboonne baadiyaa keessa deemtee warra ajaa'ib daallee nu garsiiftee jirta. Heeroo deemtee shan akka deemtee nu garsiiftee jirta. Hedduu galatoomi ijoollee tiima keellee ulfaadha. Hedduu galatoomi ibsisha. Wallahi silaalaan turre hunda isaa jechaadha. Asuma YouTube chaanaalii qabaa namni subscribe naa gataan jedhu ibsisha subscribe gataa maddoolaabuun akkasumatti YouTube qabaa jabeessaa nama keessan jabeeffadhaa isin jedha galatoomi. Rabbiin nagaan biyya baatetti si adeemsu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kaddeebi qabaa shaafila agaarfaa achi maali heero iluu dambal. Itoophiyaan jedhamaa kee. Shabakaan kudha takka dalagaa jira. Si dhukkuwamii? Moo fayya qabda? Laa naan dhukkubamu. Alhamdulillah naan dhukkuba lakki. Namni Itoophiyaa jiru bar fayyaan qabu bar garuu. Akkamiin fayyaa qabattati? Dhugaa keetti jechuun gaa fayyaan tun walii lama fayyaa ishee qaama nagaan qaba. Fayyaan ishee sun gaaluma jirti. Ayyeegaa galatoome hambidin. Hiriyaa bareedduu teenya sitti haa ta'u. Oh guys. Yeah guys. Tiraasii gudguddoo takka jechuun. Tiraasii gudguddoo furdinni isaa haadha faaxee ga'uura rafee bakka guys. Huno akkana jechuun danda'u. Akkana jechuun amma as duuba yoo namni jiraatee namni na hudhuu dhufe illee natti mul'atu. Asii natti mul'atu. Alaa xura akka gawwaatti ilaala hun akka gawwaa hooluma jeen hoolaa qaxxa jee deemu jechuun hoolaa bitaa mirgan laalleen ta'e bar. Wayi maaluma naa wayyee yaa Oromoo. Hin hafne bar altarraf kun. Maki. Naam. Akam nagia berarti sih. Nagamu. Dagama segala hangki. Tu berdamai seri dagama. Akam naga. Aramani makaman khia. Rucara cemal makaman khiyarra namni gasti sero juru. Basalam no. Warra mana balaa hunda dhufu jira kam? Dubbadhu. Nagaa meeqam? Fayyaa nagaa akkamati?
Jirra nagaa galata rabbi. Jirra eessarraayi? Oromiyaa. Oromiyaa. Wallistuudha? Wallistuudha? Lakki wallistuu miti. Tiktookaridha malee. Maali duba warri firra kaayetti kun? Warra geemaa raatisa geema qabdamu maalinni? Mucaa tokko wallisaa tokko sirba gadhiisu tokko isaati. Okay, hayi. Akka biraa nagaame? Nagaa wallahi nagaa koodha galata rabbi. Ati akkam? Nagaa fayyaadha bakka hin baddiin tole. Ayyaa dhugu. Fooloon taasisi qaba. Mana kana fooloo hin gaafatin ala namni fooloo isiniif godha. Gisee meeqan isinii masa? Warri mana kiyyaa kun immoo mirga yoo sitti hima bitaa isin galaa maalisa? Ganama hedduun danda'u yaa'i. Lammaffaa immoo fooloo hin gaafatina. Fooloo namni isiniif godha shi. Thank you so much. Waan dhageettaniif silaan dhageettaneessa. Copy link godha guys. TikTok ki amma sirraa hojjira shi. Copy link godha. Kaleessa waa postuudhe promotion gooteen anja jireenya kiyyatti promotion maaliitiin godhee beekaa miti. Akkas naan joosee kan achumaan viidiyoo haqee. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maakashaa akkami nagaa jirta? Nagaa amma fayyaadha jirra. Baga jiraatte qaaliitiin akkami? Atilleen baga jiraatte eessa jiraattaa? Saudi Arabiyaan jira maaki. Okay, bareedaadha. Akka biraa hojiin bareedaadha. Nagaa jirra dhugaa rabbi akkamitti nagaa qabdaa miti fayyaan kee? Fayyaan qabollaa alhamdulillah. Maraan mucama gadda na gorsite sanii maaki na dagatte fuuldura na deebite. Yoomi si gorse dammoo maal ta'e jeen si gorse dammoo ajaa'iba bar maaliif si gorse mena himi? Gaaf tokko nan gorsine ati. Maal ta'e jee? Way guddammoo naman gorsu eegalee? Haya mee maal jeen si gorse dammoo? Guddi bir. Gaafa fuuldura na deebifte ganda namaa yoo arrabsite maarra yoo arrabsite sirraan deeffadha yoo kassarfee ganda nama narrabsini waan badan dubbatin jette. Kun gorsaa miti ber heeraa fi seera mana kiyyaati kuni gorsaa miti heera kiyya. Nam tokko fooloo na deebisee na kadhannaan TikTok irratti asirratti na fooloo na gaafate fooloo naaf deebisee an hin deebisa fooloo. Yoo nama arrabsuu si nama gastii banatti nama arrabsuu fi nama galabbatu si harkinaan achiin fooloo sirraa qabadha. Yookaan immoo umrii guutuu fooloo kiyyaaf kan kee walitti fireendi taanee jiraannaan sin je kuni seera kiyya. Galatoomii lubbuu fudhannee jira. Lubbuun kee abadu lubbuun waan an jette dammoo. Obboleetti dhaabarmaa kiyyaata obboleetti teenna. Waan feetoo nuun jettee nu gorsite fudhanna malee. Waan feetoo nuun jette bar nuun fudhanna gorsa kee lola keellee nuuf taannuuf lolli kee nuuf dawaadha bar. Ganama tabaraati baran hayyee galatoomi shi. Galatoomii qaaletis. Hayyee. Networking qabdu murtii amma dalage. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirta makkoosh. Jira wallah alhamdulillah rabbil alamin galata rabbi. Baga jiraatte nu gammachiitte. Mabruuk asumaan. Bar mabruukiin teessan tuni yoom dhumatti? Mabruuk elfu mabruuk. Maaliif? Bakka akkanumatti jedhe dasna jetteetu maani malee. Akkas taanaan ayyee akka biraa nagaa. Jira alhamdulillah mee faamilii kan kee kan fooloo naa gosi TikTokiin kiyya guddaan na jala hubate. Haya gaa warra baalee kanas gaa akkam gad darbiname amma. Bar fooloo namni ifumaaf nama godha mana kana. Ifumaaf. Rakkoon qaba ufumaan bu'a malee. TikTokiin kun haaraa kunoo si deebisee hin jiraanu fooloo. Yaa haara waa'ee. Bakka murxiyyeef waa'ee fooloo irratti silaa booda deebite wayyaa amma reefum kee. Akkasi. Ashi kaalee rakkoon qaba. Thank you bareedduu kun. Hi Firan. Assalamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.